Tole, akkam jirtu kun Baadiyaa Tubeedha. Baadiyaa Tube irraa hojii addaa tokko qabatee dhiyaateera. Hojiin nuti qabannee dhiyaate kan yeroo baay'ee itti furannee hojjennedha. Akka itti gammadanii fi akka irraa hubattan abdii qabna. Garuu subscribe maaliif jedhee subscribe isa gootan malee hin dhiyeessinu hojii kana. Hin dhiyeessu baay'ee itti dhiphannee barra hojii kana. Subscribein baay'een barbaachisaa. Hin kadhannu gaanii subscribe godhaa inni hin kadhannu. Garuu subscribe godhaa hin kadhannu. Akkasumas immoo baay'ee itti gammaddan yoo hojiin keenya kan gammachiisu ta'e hiriyoota keessanitti share mee viidiyoo kana ilaalaa jedhaati nama affeerraa bareedaa yoo gootanii namni illee deebi'ee isin galateeffataa nullee nu jabeessa. Hojii bareedaa akka ta'e immoo isinirraa ilaallaa yaada keessan immoo nu jabeessa waan ta'eef koomenti jalatti yaada keessan barreessaa xiqqooshi. Walumaan ilaalamu itti fufu. Waanumti hojjaa kiyya gabaabsee hambisee barumsi naaf galuu dhabuusaati. Akkuma itti ergaa wayii ta'ee dur barnoonni naan galu ture. Anatu isaaf hin galu ta'ee isatu naaf hin galu ta'ee garuu addaan hin beeku. Waanumti hojjaa kiyya gabaabsee hambisee iyyuu barumsa yoon jedhe tarii soba sitti fakkaachuu mala. Garuu dhugaadha. Rukuttaa barsiisotaa fi maatii kiyyaa mataa gubbaan irratti gaggeessantu akkan hin dheeranne godhee na hambise. Gaafuman xiqqoollee latuu jalqabu gadi na deebisu. Sitti na agarsiisuuf malee waan qoxxoonxan isaanii luka kiyya gara olii fi mudhii gaditti na godhe. Otoo argite mataa qabattee naaf boosse. Ani maaluman hin taane garuu. Kan si dhibu mana barumsatti gaaffii gaafatamu deebisuuf namni na dursee harka kaasuun hin jiru. Garuu deebiin kiyya mataa keessa na rukuchiisa malee harka waliin na dhoofsisee hin beeku. Fakkeenyaaf gaaf tokko barsiisan ji'oogiraafii akkana jedhee gaafate. Sararri guddaan galaana diimaa addaan kutee darbu maal jedhama? Ani qaxaleen kee harka baasuuf hin turre. Carraanis naaf laatame. Bakka hin taa'e ol ka'een boonaa ulee muusee jedheen. Osoo gadi hin taa'in garuu harki barsiisichaa aboottifatee mataa kiyya irra ga'e. Amma maalan balleesse? Ati qoosuu dhiisi jennaan didde miti? Amma seentimeetira 11 hir'isutti gannatu mate. Gaafa biraa immoo baayoloojii barachaa turre. Waa'ee baakteeriyaan ijaan argamuu dhabuu fi shif-guddistuu yookaan miikirooskooppii malee akka hin mul'anneefaa akkasumas caasaalee fi kutaalee isaa hunda erga nu barsiiseen booda fakkii baakteeriyaa kaasuun akka itti finnu nu taasise. Hundumtuu waraqaa kutatee itti gadi taa'e. Ani garuu waraqaa kuteen maqaa kiyya qofa barreessee itti geesse. Liqoostamoo fakkii baakteeriyaan kaasaa isiniin jedhe. Aariidhaan anis ija hoqqataan maali barsiisaa baakteeriyaa ijaan hin mul'atu hin jenne maayikirooskooppii malee kaaseera yoon jedhu akka inni ittiin akka balee har'allee yaadadhu. Anatu lafaan maree fi lafatu naan maree illee hin hubatin hafu. Lafumatti diriiree of arguu malee. Har'a gaafan taa'ee yaadu ana moo isaantu sirriidha jedheen of gaafadha. Kana Rabbi haa beeku. Lakkoofsa waliin baay'isuu hiruu fi heda'uun tole jettee sammuutti naan cobbu. Narraan dhangala'uu malee. Garuu xiqqoo ishee hir'isuu nan yaala. Isa iyyuu kiisa abbaa kiyyaa keessaa saanti baatee hir'isuutti hin shaakale. Gaafa tokkoyyuu kutaa herreegatti barsiistuun keenya tokko eenyu ture amma maqaan ishee yaadadhu dagadheera. Garuu gaaffii isheen irraanfanne. Adurree lama qabdaa jennu. Yoon adurree tokko siif dabale, adurree meeqa siif ta'a? Adurree 4. Yoo siin galle fakkeenya biraa nan siif hima. Yoo harka kee keessa burtukaanni 2 jiraate, ani immoo tokkotti siif dabale meeqa qabda jechuudha? Burtukaana 3. Adurree 2 qabaattee yoon tokko irra siif dabale akkamitti 4 taare? Tokko manaan qaba qaba. Deebiin koo gosaa itti fakkaannan hamma na reebdu erga na reebdeen booda maatii akkam fidu naa jajje. Anis abbaa kiyya waan hin sodaadhuuf haadha kiyyan geesse. Akka herreegi naan gallee fi deebii dalgaa malee sirreessee akka hin deebisne fa'aa itti himte barsiistuun koo. Haati koos akka na abboomtuu fi herreegas akka manatti na barsiistu waadaa galtee fi manatti deebite. Galgalichas of bira na teessistee herreega na barsiisuu eegalte. 2 baay'isuu 3 6. 2 heda'uu 3 immoo 5. Akka waliin siin dhoofne. Naan jettee irra deddeebite. Anis ishee faana irra deddeebi'ee jechaan ture. Achiis akka naaf galee hubachuuf irra deebitee na gaafatte. 2 baay'isuu 3 meeqa? 3 deebii koo ture. 2 heda'uu 3 hoo? 6. Sitti muurra dhagaatti fincaa'utu salphata. Jettee mataa keessa gad gurra kiyya qabdee asii ol
waan isheen na goote mee atumti tilmaame. Isheenis akkuma barsiistuu kootii gaafa sanaa eegaltee gabaabachuu kiyya keessatti gahee mataa ishee taphachuu eegalte. Silaan harka kaasuun dhiisuu rukuttichis deebii kiyya faana narraa nafne kutaa barnoota afaan oromoo ture. Kan nu barsiistu dubartiidha. Sirna tuqaalee erga barsiisteen booda akka nu galee hubachuuf gaaffilee nuuf dhiyeessite. Ana qaxalee kee dura namni harka kaasu akka hin jirre atuu beekta mitiire? Hudhaan maaliif fayyada? Of ajjeesuuf. Hin arganne. Gaaffii dhumaan seetedha. Qoodduun maaliif fayyada? Abbaa manaa fi haadha manaa sabaaf saba hiriyoota akkasumas gosa addaan baasu. Dubbiin kiyya waanuma amaleeffatame sanaan xumuramte. Gaafa biraas immoo gilgaala dubbisa keessaa jechuun gaaffii nuuf qopheessite dhiyeessite. Kan isa dhaggeeffachaa jiru akka ittiin tolle osoo beekuu namni oduu otuu addaan hin kutin callisee odeessu eenyudha? Har'a garuu dura harka baasuyyuu carraan naaf hin laatamne. Erga barattoonni kan isaan itti fakkaate deebisanii booda naga'e malee. Anis dabaree argadhee bakka taa'ee ol ka'uun. Gaaffiin kun deebii lama qabaachuu danda'a yoon jedhu mataa raastee akka itti fufu na akeekte. Tokkoffaan barsiisota, lammaffaan immoo namoota siyaasa oofan keessattuu bulchitoota gandaa fi aanaa fa'a. Wal darbee immoo mootummaa akkasumas diyaaspoora. Osoon deebiseen fixin barattoonni martuu harka waliin naa rukutan. Anis gammadaan gara teessoo kootti deebi'e. Barsiistuun koo garuu tasuma utaaltee tabarra jira seete isa jettu luka koo tokko fannistee qilleensa gubbaa na dhaabde. Na qonxooxxeen seeyi qabaa tafkii na qabde malee. Qonxooxxaa gaafa sanaa ammallee qalbiitti naafee yeroo hedduu rifaatuudhaan irriibaa na dammaqsa. Adabbiin koo osoo kanaan dhaabbate maal nama dhiba? Ati kophaatti qormaata qoramuu qabda jechuun barattoota kaan irraa kophaatti adda baastee moggaa na keessa. Achiin boodas gaaffilee barsiistuu afaan oromoo ta'uu ishee shakkisiisan tarreessuun na jala keessa. Waliigaltee wucaalee eessatti mallatteeffame? Waraqaa irratti. Abbaa manaa fi haati warraa akka walii galiif sababni isaanii guddaan maali? Wal fuudhuu isaanii. Abbabaan Biqilaa yoom dhalate? Gaafa haati isaa miidhattee isa deesse. Namni maaliif bishaan dhuga? Akka buddeenaa alanfatanii nyaachuu waan hin danda'amneef. Imimmaan kiyyaa xaawataan gaafii ishee deebii ni madaala jedhu barreessee itti kenne. Isheenis na harkaa fuutee erga ilaaltee seeqaa. Ammati nama? Jettee na gaafatte. Eeyyee lafa laalaa. Ati nama natti fakkaatu. An namuma akka keetii tasumayyuu argee beeku. Namni maalirraa akka uumame ni beektaa ammati? Eeyyee abbaa fi haadha isaarraa ammas rukuttaa biraa. Namni abbaa fi haadha isaarraa hin uumamne moo gaaffiin jedhu erga rurutamee booda mataa keessa na naanna'uu eegale. Amma mana ga'ee haadha koo gaafadhuttis dhugaan seene. Harmee har'a barsiistuun namni maalirraa dhufe jennaan abbaa fi haadha isaarraa jedheen deebise. Isheen garuu sirrii miti jettee na rukutte. Ani sirraan dhufne mummu'amaan gaafadhe. Isheenis erga kolfiteen booda. Anarraa dhufte saree koo garuu akka waliigalaatti namni biyyoo irraa dhufe. Waaqni biyyoo dholodholee hafuura itti baafannaan foon uffatee hafuura horatee adda ta'ee uumame. Nus isarraa baay'annee uumamne. Naan jette. Gogaa kiyyan ilaale foon malee dhoqqee miti. Otuu dhuguma biyyoo ta'e gaafa na qonxooxxan maafin fulluqeen dhumu ture. Deebiin ishii na amansiisuu dinnaaniin abbaa kiyya hojiirraa galuu eegee gaaffii wal fakkaataa gaafate. Namni jaldeessarraa dhufe waggoota dheeraan dura miila afuriin utuu deemuu jijjiirama dhawaata yeroo keessa suutuma hojjechaa dhufuun sadarkaa irraa ga'e. Namni addunyaa kanarra jiru marti waggoota miliyoona hedduu dura jaldeessa ture jechuudha. Jedhee eenyummaa koo bitaa natti gala. Anis akkuma deebisaa dhaga'een gara harmeetti fiigeen harmee maaliif na sobde jechuun waan abbaan naan jedhe himeef. Akkasiin jedhee Jettee na gaafatte akkuma deebisaa narraa dhageesse. Eeyyan maarreen dogoggorree inni akkaataa dhufaatii maatii isaa sitti hime. Ani immoo akkaataa dhufaatii maatii koo. jettee yaada isaanii lamaan walitti araarsite. Anis gaafa baree mana barumsatti deebi'u gaaffii barsiistuu deebisuuf jarjareen akkuma isheen kutaa seenteen harka kaase. Maal immoo feete? Naan jette dheekkamsaaf jarjara. Gaaffii ati kaleessa waa'ee namaarratti na gaafatte deebisaa himuuf jedheen. Tole mee deebisi. Akkuma kaleessa jedhee namni abbaa fi haadha isaarraa dhufa. An garuu karaa abbaa koo jaldeessarraa karaa haadha koo immoo biyyoo irraa uumame. Dubbisuu jibbuun waan ofirraa balfe. Qarshima karameellaa ittiin bitadhu kan hin hatee fudhullee erga isaan dabtara kiyya keessa dhossuu eegalanii ijaan argeen beeku. Kana irratti immoo wallaalaa jechi jettuu fi ati gowwaadha arrabsoon jettu
amaleeffannaa bultoo kootii naa ta'an. Ani garuu gaafachuun dhiisu. Rukuttaan mataa keessa dhiisii du'iyyuu irraa na nambisu. Mirga koo gaafachaa du'amoo waan namaan liqimfamne liqimsanii jiraachuun iyyuu du'aa'oo. Wallaalaa jechuun immoo gowwaa jechi jedhu caalaa dhufu eegale. Amma fakkeenyaaf kun gowwummaadha. Abbaa kiyyatu wal dorgommii maraatoonii TV Oromiyaa gubbaatti daawwachaa ture. Gara jalqabaarra namoota hedduutu fiigicha jalqabe. Achiis irrataa dhufanii nama muraasatti galuu argeen. Abbaa maaliif namni kun hundi fiigaa? Jedheen gaafadhe. Inni tokkoffaa bahee qarshii fi meedaaliyaa badhaafamu. Kanaaf naan jedhe. Erga nama tokkoffaa bahetu badhaafama ta'e warri kaan maaliif rakka ture? Gaaffii koo kan biraatti ture. dorgomuu fiigaa. Akkan irraa callisu fedhaa. Ani garuu hin callise. Gaaffii biraan dhiyeesse. Garuu suma tokkoffaa ba'u malee warri kaan ni mo'amu miti. Aboon irraa callisi. Ati maal akka gowwaa wayii haasofta? Jedhee ofirra na darbachuun sa'aatii 2 umrii isaa keessa dorgommii kana ilaaluudhaaf aarsaa godhe. Inni fiigu lubbuu isaa fi bultoo isaa jijjiiruuf rakkina baqata. Abbaan kiyya garuu ofii taa'ee isa injifatuuf harka rukuta. Mee ana moo isatu gowwaadha? Dirqamaan akka namni ta'e ta'uu hin qabaan. Yoo sitti bulluqee anattis bulluquutu jira moo natti qorruu hin danda'u? Akkamumatti bokkaa keessa dibaabee qabattee biqiltuu bishaan obaastaa jedhamee reebame guyyaa tokko. Gaafa biraa immoo akkamiin aduu saafaa keessa bullukkoo uffattee jedhamee kunis gowwummaa natti maxxanfame. Fakkeenyaaf qarshii abbaa 100 fi abbaa tokkoo yoo wal bira qabanii natti kennanii ani abbaa tokkoo malee hin fudhadhu. Kuni garuu isaaniif gowwummaadha. Ani garuu abshaala isaan caalu. Sababa kanaaf gaafa namni mana keenya dhufu qarshii lameenuu wal bira qabanii natti kennu. Gowwummaan koo bashannanuuf. Anis qarshiitti tokko sanan fudha. Yoo qarshii 100 al tokko fudhe lammata qarshii argachuu akka hin dandeenyeen beekan. Qarshii tokko garuu yeroo 100 ol fudhachuu nan danda'a. Ana moo isaantu gowwaa dare. Arrabsoon isaanii garuu yeroo keessa morma na ga'e dandamachuu na dha'u. Ganamaaf galgala wallaalummaaf gowwummaan arrabsamuun na aarsinaan jiraachuma jibbee funyoo bitadhe. Imala dachee kanarratti jalqabe muka gubbaatti fannisee kaa'u. Akkuma funyoo bitadheenis suufii abbaa kiyyaa uffadhee rifeensa kiyya filachuun fuulatti vaaziliinii dibadhee anumaa funyoo mormatti galfatuu haati kiyya narraan baate. Iyya kukkuu gadhiiste. Maali dhala koo maaltu sitti hidhate? Maali? Ani iddoo kee du'a malee. Waanuma jettee nama dirmachiisin hin qabdu. Ollaa yaa'ee erga nagaan bu'ee booda maaliif akkanatti vaaziliiniin akkan cululuqee suufiin of miidhagsee oduuf ka'e na gaafate. Gorgaafan ba'e gaachaa irratti ba'uu kootu oolaare maraatuu akkam fakkaanneef hin qabu. Jechaa manatti deebi'an. Erga gaafa sanaatii akka fedhii koo ta'uun jalqabe. Martuu yoo aare of fannisa. Waan jedhuuf wanti an barbaadu marti naaf ta'uu jalqabe. Kanuman maqaa dhaheetu naaf bitamu. Mootiman ta'e. Dubbisuu dhiisuufis mirgan argadhe. Haaluma kanaan gaaf tokko qormaanni ga'e. Ani garuu dubbisuudhaan orma ta'een ture. Haala kana garuu abbaan kiyya hin jaalanne. Anaa qo'annaa dhiisee gubbaa faana utaalaa ooluu akkanumaan ilaalus hin jaalanne. Ganama gaafa hojii deemu fuula 5 akkan dubbisee isa eegu na ajajee deemu. Galgala gaafa inni galu garuu an sarara 5 gubbaarra yoo hin geenye. Gaafa kana abbaan koo ariidhaan Si'isaan keessan baane ammati. Yoo barbaadde of fannisuu dhiistee maafii guddaan of hin gubin. akkuma jedhee arcummee fudhachuun balbala gadi ba'e. Ani immoo boroon hin baqadhe. Abbaan koo akkuma ol deebi'een mana keessaa na dhabe. Haadha kiyya gola keessaa bukoo bukeessutti jirtu gaafate. Isheenis akka nan arginitti himte. Angaruu hundee muuzaa boroo mana keenya jiru keessa dhokadheen isaan dhaggeeffachuutti jira. Dukkanni gurraachi lafa dhuunfateera. Ogiisaa! Irra deddeebi'ee na waame. Wayyoo mucaa koo waraabessi nyaate. Jettee rifaatuudhaan darbamtee gadi baate haati koo. Abbaa kootti garuu homaayyuu hin fakkaanne. Amala isaa wallaalteeti moo? Innuu gaafa 3 waamu ni hawwaata. Jedhee al 3 irra deddeebi'ee na waame. Ani garuu jalaa calliseen ergan dhaggeeffadhee booda muuza gidduu bakkuman jiru taa'een howwaadhee raaree gaafan jedhu. Utaalee bakka jirutti gurra kiyya rarraasee ol na galche. Waan na godhe erga na godhee booda manatti osoo hin taane mana kitaabatti akkam qo'achuu qabu murteessan. Mana kitaabaa ga'ee kitaaba fudhachuun iddoo barbaadachuun eegale. Bakki barti barattootaan guuteera. Bakki hubabu sanuun jiru. Amma kun hundi akkana dhama'ee kan dubbisu. Dhumni isaa himaataadhaan gurmaanii shaayii danfisuu akka ta'e dagatanii tiilaa. Anaafuu gaafidha. Gaafii yeroo fi
kan bara badee ture. Yeroo xiqqoo ergan ijaan barbaadee booda bakka duwwaa argeen taa'uuf deeme. Mucayyoon tokko fuuldura teessumicha irra teesseetti. Furdinni ishii fageenya irraa mul'ata. Rifeensi mataa ishiin humnaan harkistee walitti hiite sun akka hin hiikamneef hin si'a. Gaafan bira ga'ee teessumicha butaa bakka kana namni jira ittiin jedhu dalgana ilaaltee dubbisuutti deebite. Obboleettii koo Siinan jedhama amma sasaasaa. Isheen garuu tasa sagalee ol kaastee si faana buluun barbaaduun jedhe naan jette. Bakka dhaabbadheetti nafe. Nan diilallaa. Iji barattoota hundaas narra buufate. Bakkicha dhiiseen hollataa gara duubatti darbee bakka duwwaa argadhee taa'e. Gaafas akka waan abbaan kiyya na salphiseetti abaarsiin abaare har'aan isan ga'u ture. Edaa arrabni koo gurraachaa miti. Bagumayyuu diimate. Dudduuba taa'een akkanuma fedha abbaa koo guutuuf kitaaba garagalchaa ija diimeeffadhee immoo gamatti intala ilaaluu eegale. Hudhee ajjeesutu na qirqidaa ture. Otuun hin turin garuu bakka teessuu kaatee gaafa ishiin kallattii kiyyatti dhuftuun arge. Ana bira akkuma geessenis gadi natti jettee argite an saayikolojiin barachuu fedha. Kanaafuu sammuu dhiirotaa salphaatti dubbisuu danda'a. yoo naan jettu sagalee kiyya ol kaasa. Halkan tokkoyyuu si wajjin buluufillee qarshiin 3,000 heddummaatu jedheen. Dabaree ishee ijji barattoota maraa irra buunan rifate. Achiis ofitti gadi qabeen asaasaa. Argite ani injiinariingiin barachuu barbaada. Eenyummaa koo namni diige ijaaruu sirriitti hin danda'a ittiin jedhe. Akkami dubbiin keenya kun yoo guduunfine moo yoo hiiknee itti fufne deemsisa? Deebiinsaa keeti.